Godina Qeellam Wallaggaa keessatti kaabinoonni mootummaa maqaa daandii konkolaataa isiniif hojjechiifna jedhuun uummata nagaa irraa maallaqa humnaan walitti guuraa jiraachuun dhagame. Akka jiraattonni Qeellam Wallaggaa muggii fi naannoo isii jiraatan himanitti mootummaan bilchiginnaa deeggarsa maallaqaa daandii malee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiifis walitti qabaa jechuudhaan uummata nagaa reebaa jiraachuu fi kanneen maallaqa kafaluu hin dandeenye ammoo gara maneedhaa guuraa jiraachuun hubatameeti jira. Jiraattonni itti dabaluudhaanis godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Muggii keessatti kaabinoonni mootummaa bilchiginnaa hawaasa magaalaa Muggii irraa daandii Muggii fi Dambidolloo isiniif hojjechiifne jechuun uummata irraa hanga qarshii 200 fi sanii olii guuruun dhagayameeti jira. Kana malees mootummaan bilchiginnaa uummata nagaa kuduraalee garaagaraa gurgurachuudhaaf baadiyyaa irraa gara magaalaa deemanillee osoo hin hafin sababa magaalaa seenan qofaaf qarshii 200 kafalchiisaa turuun akka malee rakkoo jireenyaatiif isaan saaxileeti jira. Dhiyeenya kana erga waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Muggii keessaa waraana mootummaa bilchiginnaa dhiibee baaseen booda hawaasni magaalattii bilisummaan guddaan itti dhagahamaa jiraachuu himuudhaan bulchiinsa abbaa irree mootummaa bilchiginnaa jalatti dhiibbaa jabaan irra gahaa turuudha himan. Gareen saamichaaf ijaare kun waggaa waggaatti maallaqa maqaa ijaarsa daandii Muggii Dambidolloo kana kan guuraa turan hoggaa ta'u maallaqni kun suphiinsaa daandii tokkollee osoo hin geggeessin maallaqni kun achii buuteen isaa wanni beekame takkallee hin jiru. Daandiin cirracha gurraacha Dambidolloo Gambeellaa Muggii muummee ministeera Abiyyi Ahmadiin waggaa lamaan dura ni hojjetama jedhamee dhagaan bu'uuraa kaa'ames waadaa afaanii malee hanga ammatti wanni hojjetame takkallee hin jiru jedhame. Kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa keessatti waraanni mootummaa bilchiginnaa uummata nagaa ajjeesuu fi dararaa cimaa irraa gahu akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Roogichoo keessatti waraanni mootummaa bilchiginnaa manguddoo maqaan isaa Dullachaa Adulaa Jiloo jedhamu waraana bilisummaa Oromootiin wal quba qabda akkasumas haala qubsuma isaaniitiif mijeessitaaf jechuudhaan naasuu takka malee waraanni bilchiginnaa rasaasitti lakkaa'anii ajjeesan. Manguddoon kun nama umriidhaan ganna 65 fi abbaa daa'ima 12 waggaa ta'u hawaasa naannoo isaa keessatti ijaarsa biyyaa ta'uun hawaasa tajaajiluu irraa kan hafe siyaasaa kam keessaa qooda fudhate waan hin qabneef manguddoon kabajaman kun badii malee ajjeefamuun isaa nu gaddisiisee jedhan maddeen keenya yaadanuuf kennaniin. Kanuma wal qabatee godinuma Gujii Lixaa kana keessa hidhaa fi ajjeechaan haala nama yaaddessuun kan itti fufe waggaa ta'u guyyaa dheengaddaa godina Gujii aanaa Qarcaa ganda Gaalissaa Sokkeetti namoonni nagaa lama yoo ajjeefaman lama ammoo miidhaan cimaan irra ga'u maddeen keenya gabaasaniiti jiran. Haaluma kanaan kanneen rukutaman keessaa dargaggoonni Galataa Galchaa fi Godaanaa Turee jedhaman battalumatti lubbuun kan baate waggaa ta'u Tashoomaa Gammadaa fi Badhaanee Axnaafuu kan jedhan ammoo miidhaan cimaan irra ga'u rakkoo cimtuu keessatti argaman. Godinoota Arsii fi Baalee bakkoota garaagaraa keessatti caalaa saaleen bilchiginnaa daldaltoonni midhaan qamadii daldalan qamadii bitanii gara godina biraa geessanii akka hin daldalle ittisuun dhagahame. Akka gabaasni keenya Oromiyaa irraa nuuf gabaasuu himetti godinoota Arsii fi Baalee keessatti namoonni hojii daldalaatiin jiru guyyaa geggeeffatan hojjetanii akka hin jijjiiramnee fi uummata Oromoo dinagdeen cabsanii kufaatii ofiif barbaadanitti galchuudhaaf murnoonni bilchiginnaa godinoota Arsii fi Baalee kana keessatti daldaltoonni kun midhaan qamadii bitanii godina biraatti geessanii akka hin daldalleef qoqqobbiin kan irra kaa'ame hoggaa ta'u daldaltoonni kanneen oomisha qamadii bitan kana kan duraan gara magaalaa jiddu galeessatti fidanii silaa bu'aa irraa argachaa turan amma sababa dhoorkaan kun irra kaa'ameef fayyadamtoota ta'uu hin dandeenye. Gabaasaan keenya kun itti dabaluudhaan kaayyoon sirnichi kana gochaa jiruufis uummanni dachii isaa irratti sanyii midhaan kanaa qotee facaasoo osoo hin quufin akkasumas beelaan dararamutti osoo jiru midhaan qamadii kana biyya alatti feesifnaa jechuudhaan hanqina midhaan nyaataa fi dinagdee uummataaf saaxilaa jiraachuu dheme. Gochuma kanaan sirnichi dafqa uummataa biyyatti dabaluun dadhabbii qotee bulaan ittiin jireenya isaa fooyyeffachuuf waggaa guutuu dhama'ee midhaan isaa sassaabbatee gabaatti baafachuu eegaletti gatii qamadii qarshii 4,500 irraa gadi deebisuudhaan 3,000 bitanii qotee bulaa akkasumas daldaltoota harkatti midhaan balleessuun abdii isaanii dukkaneessaa kan jiran ta'uu kan hime gabaasaan keenya kun gochi kun Arsii fi Baalee qofa osoo hin taane Oromiyaa mara keessatti hiikamuudhaaf akka deemullee himeeti jira. Gabaasaan keenya kun dhumarratti dhaamsa dhiyaameen biyya taatee jiraachuuf dantaa fi fedhiin uummataa dhimma haal duree tokko malee kabajamuu qabu yoo ta'u impaayera maqaa biyyaatiin of yaamtu Itoophiyaa keessatti garuu murnoonni maqaa mootummaatiin of yaaman hunni uummataa humna isaanii akka caalu dagachuun irree fi humnaan akka fedhinnaa isaaniitti uummata dhiitanii bulchuu yaaduun gatii hin malle isaan kafalchiisuun waan hafa qabu miti jee. Oromiyaa manneen hidhaa garaagaraa keessatti haalli qabiinsa hidhamtoota akka yaaddessaa ta'uun himame.
akka gabaasaan nu ga'e addeessutti Oromiyaa mana hidhaa garaagaraa keessatti hidhamtoonni mirga namoomaa isaanii sarbame kutaa xiqqoo takka keessatti namoota hedduudhaan walitti naqanii waan hidhamaniif bakka ciisanii fi dhaabbatan dhabuudhaan rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuudhaatu gabaafame. Mana hidhaa bal'inni isaa meetira 4 hin geenye keessatti namoota lakkoofsaan hedduu ta'an waan hidhamaniif hidhamtoonni kanneen sadarkaa du'uu fi jireenya jidduutti argamanii jira gabaasaan keenya. Haaluma kanaan godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa mana hidhaa Hincinnii keessatti hidhamtoonni siyaasaa hidhaman manni hidhaa isaan keessatti hidhaa jiran akkaan xiqqaa waan ta'eef hidhamaa lakkoofsaan hedduu ta'e achi keessatti waan hidhaniif bakka hirribaa fi nyaata gahaa hin argannu kanaafuu rakkoo du'aa fi jiruu jidduutti argamna jechuudhaan himatan. Akka BBS maddeen mana hidhaa san keessa beekan irraa odeeffatetti hidhamtoota mana hidhaa magaalaa Hincinnii kana keessatti hidhan keessaa irra caalaan isaanii hidhamtoota siyaasaa waan ta'aniif namoonni baay'een siyaasaan achitti hidhaman kanneen osoo mana murtiitti hin dhiyaatiin waggaa 2 fi sanii ol ta'uu mirkaneesseeti jira. Kun osoo kanaan jiru mana hidhaa san keessa haalli qabeensaa hedduu ulfaataa ta'uu odeeffanneeti jirra. Hidhamtoonni lakkoofsaan hedduu waan ta'aniif yeroo takkatti rafuu waan hin dandeenyeef hanga namni cinaan rafuu cinaan ammoo taa'eetii faraqaa eeggata. Cinaan ammoo bakkuma taa'ee dabaree hirribaa yookaan taa'umsaa argatu sanuu dhabee yeroo dheeraaf dhaabbataa jira maddi keenya. Itti aanaan pirezidaantii Keenyaa gargaarsa kadhachuun nu qaaneesse jechuudhaan dubbatan. Itti aanaan pirezidaantii Keenyaa Rigaati Gaachagua hanqina midhaan nyaataa biyya isaanii keessatti uumamee wal qabate gargaarsa midhaan nyaataa kadhachuun akka isaan qaaneesse himan. Yeroon qabu warra alaa kadhachuu irratti dabarsa kan jaan Gaachaguaan warra nu koloneeffatan dabalatee gargaarsa kadhachuun nama qaaneesse jechuudhaan dubbatan. Haa ta'u garuu kadhachuun nama qaanfachiisus filmaata biraa hin qabnu osoo nuti kadhachuun nama qaaneesse jennee teenyu ummanni keenya akka du'u hin eeyyamnu jechuun miidiyaa biyya isaanii irratti ibsa kennan. Roobni walitti aansee caamuun isaa namoonni waan sooratan akka dhabanii fi kan du'an illee akka jiran ibsaniiti jiran. Gaachaguaan itti dabaluunis kadhaan hawaasaa isaanii keessatti akka jibbamee fi kan nama qaanessus ta'uudha dubbatan. Hokkoraa biyya isaanii keessatti ka'een kan himataman pirezidaantiin duraanii Biraaziil Bolsonaaroon dhibamanii hospitaala seenuun dhagame. Pirezidaantiin duraanii Biraaziil Jair Bolsonaaroon hokkora biyya isaanii keessatti ka'een booda dhibee keessoo garaatiin qabamanii hospitaala seenuu isaanii haati warraa isaanii ibsite jechuun CNN gabaasa qabatee beeksifamseeti jira. Kun kan ta'e erga deeggartoonni isaanii kumaatamaan lakkaa'aman paarlaamaa biyyattii weeraruun hokkora kaasanii booda ta'uu isaati. Bolsonaaroon wiixata kaleessaa kan hospitaala seenan hoggaa ta'u erga bara 2018 waraanamanii hanga ammaa dhibee keessoo garaatiin rakkachaati turan. Qondaalli siyaasaa kun guyyaa 10 dura biyya kambaan hoggaa ta'u yeroo ammaa Filooriidaa qe'ee pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp keessa jiraatan. Sirna kakuu seenuu pirezidaantii haaraa Biraaziil Luis Ekaanoo da Silvaa torbaan dabre geggeeffame irrattis hirmaachuudha didan. Bolsonaaroo fi Doonaald Tiraamp hariiroo cimaa waliin qaban gochii dimokiraasii qaruu haala wal fakkaatuun raawwachuu isaaniitiin hedduu dhaqeeqaman. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden biyya isaanii keessaa Bolsonaaroo akka baasaniif miseensota paartichaa irraa dhiibbaan isaan mudateeti jira. Bolsonaaroon Filooriidaa keessa jiraachuu hin qabu jechuun bakka bu'aan paartii Dimokiraat Jaakween Kaastiroo CNN itti himaniiti jiran. Gorsaan nageenya Ameerikaa Jaak Saalivan Ameerikaan Bolsonaaroo akkasumattuuf gaaffiin seera qabeessa ta'e mootummaa Biraaziil irraa hin dhiyaanne jechuudhaan dubbatan. Bolsonaaroon bara 2018 fulbaana keessa osoo kutaa biyya Minas Gaaris jedhamu keessatti duula filannoo geggeessaniiti kan waraanaman. Bara sana immoo filannoos mo'ataniiti jiran. Onkololeessa dabre garuu filannicha injifachuu hin dandeenye morkataa cimaa isaanii Lula da Silvaatiin qabxii xiqqoon caalamanii darsa isaanii guurratanii keessaa galan. Garuu bu'aa filannoo tole jedhanii fudhachuudha didan. Dubbii yeroo san dhalateetu amma biyyattii goolama siyaasaa hamaa keessa galchee jiran xiinxaltoonni siyaasaa tokko tokko. Tolega kabajamtoota daawwattoota BBS oduun irraa isiniif qindeessine kana fakkaataan Shamsuu Bashiirii Ora Bulaa.